hawwaalaa baanasa sirraan buusin addugumaani birqiinsaa miti gaa siin garsiisuuta anuma tanaa si garsiisuuta tuunaan janga tuffii mana kana dhuftee numaa tuffii na tuffattee irra dhiirti biran jirtu ettee na sila goojoo isaa sanitti den garuu inni nu dhufana olu harkaan nama dooluu sossaaba kenni daddamoo siniin beeka taate immoo diddummoo mana isaa jala tatteenye isa eegganna. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوتوتا في خبجمتوتا خينيا ونوغارا إسني ديبني جرى دوران اللي أسني جرى ديفني جرى ومخنا إيه دبجيتين شوكالة شفي جرى سنمافو غارا إسانيتو نتوتوكينا الرافي سنتوبين نتوتوكي خجيبا هنجرى ودون كوباك أبو جاتشودا خجيبا سنين توتوكي رانتانا إسندورا نفي دعوتوتا في خبجمتوتا خيا سنيفوغا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خبجمتوتا في دعوتوتا birqiinsaa nagaya qabdani fayyada egaara birqiinsaan ta'inaa raasime osuma isin nagaya anteese waa hunda ofirraatti dhiistee dubbiin khayriin qabdu ifumaanaa fixatan iyyatti aarallee ifinaa fixatu jettee taa'u jirtuutti tiga gursumtuubbiin dubbii tuttuqee nu keessaa akka nuti dubbannu nu godhe itti him. Sanumaafuugaa dhiiseetiin jira waa hundaa'u agarreeti irra dabarree iyyaa ooluunis waan qabdu waan nu gootu hin qabdu akkana mana garreetti deemu jirra. Saniifuugaa dhiifnee jechuun maaliif haadha manaatii fi abbaan manaati sanumaa'u bikka jirutti rabbi nagaatti haa ta'u anillee bikkaan jirutti rabbi nagaatti haa ta'u jeetiin bas cufee jira wayeessaa laakiin kijibaan gizee si deebi'anii wanni akkanaan jirtu jee har'a gursumtuuf jechuun natti dhufee akkanaati maarreen kutee dhufee jinnii maarree ta'e guyya tokko yaameeti akkasitti maarree kijiba isaati wanni kadjumee fiidiyoo isiniif hin maxxansa kijiba qabatee naa dhufe jechuudha isaan wajjin jiranii hunni isaan ija hiyyaan hin garree kijiba akkuma kun amma fiidiyoo illee qamoo jiran bakka hundattuu bakka amaatiin itti hawwituutti deemu jiranii anis akkuma nasiiba gaarabbiin haqaa irra na dhaabee bakka isaan itti qamoo jiranitti dhaabbadee rifadee gaanne gamta kaanis jaarsa obboleetiitti yaa'atii gamta kaanis soddaadha obboleessa yaasii qaanfadheetuma garuu naafi gursumtuubbiin bakka itti walitti hisaabannuu jira jeetumaan akkasumatti irraa deebi'e ganda namaatti yaa'ee itti godheen salphisu jee. Sanumaafuu odoo kun ijasiitiin agartee arkeef irraa xanna jechuudha nama tokko si jibbeetu si biraa deemee namaa hojii qabee mana namaa ta'anii buna godhanii dhalaa hojii ta'anii haasaanii halas maaltuutu wanni si godhanii akheef irraa dhiisii mooraaleen kiyya cabee ilmi ni beeytan isin waan hinaaffaan taates waan abbaan manaa ta'es hanga haati manaa hinaafu takkaas ni beeytan jechuu isin waan hinaaffaan nama gootus laakiin abbaan mana keetii si biraa deemee bikka dhalaan jirtu deemee dhalaa hojii tatta'anii gaabbiinaa ta'anii qamaa jechuudha har'a maaltu isin mul'ata bikka kiyya kanaaf ta'isanii jechuudha saniifuu. Saniin nam mul'ata taarifiif beeka waan akkasiifiif jaartii mana kaayee dhalaa ta'anii deemee laaqachuu beeka Abdinaasir qawmaan beena kadalagate isaa milaan takkan beenillee qabee magaalaa naqu jira jechuudha akka kun irraa illee hin bareedu isaan nama gurguddaadha irraan tana ijoollee gaddeebi'an ijoolleen akka isaanii kanan daleedu aslaan. Anta isaanii tana waan hin joon hin beeku dhugaa birqiinsaa ta'e. Akkasumatti kun ogarraa muradheetiin dhiisee eegaan dhageechuun yaanti yarraa na cabxee mooraaliin kiyya cabee firraa dhiisee wayee saamee eega guyyaan kiraa akkana na godhe je'ee dubbadhe san booda ol bee fiidiyoo hin maxxansine dhiisee jechuun maaf hin barbaade nama tokko kajibbee na biraa deeme wayi waadhee deebi abba mana kiyyaa jee kadhadhe eegaan dadhabe maaliif nama tokko dirqiitti godha bultiin dirqiin taatu. Saniifuu amma dhufee akkana jaanii malli isaanii gee deddeemee alaa isaanis deemee dhaqee akkana jiijee kijiba naa dhufee jechuudha. Nagayaan kan mana kanaa deemas ilaabilee san isa kakkaayee har'aan tan dhiiga saree godhe. Kaameeraa saniin silaa duraa cabsanaa harkaa qabee qaxxitaa qote odoo ba'u dide dhiigasaa saniin dhiiga saree godha kana kijiba. Isaa oka bultii laaqee guyyaa dura dubbiin isarraa kaate sababa isaa kaate illaa itti amma kunoo baatii meeqa quba qabdan daawwattoota baatii meeqa itti jiran soomanaa fi wanni nama kunoo meeqa hiji sababni isaa eegaa akka nama raadee eegee dhiigaatti yaa hin deeme jechuudha ammallee dhufee dubbii naafiti wanni isaan jaan hundi kijibootu warra kijiboo nama guddaa hin qaanfanne namni silaa irraan tan alhamdulillah jee gattaamush deddeemee mana dhalaan jirtu taa'ee gaabbiinaa taa'ee naaqamaa laakiin eegee isaan na barbaadan firraa hin dhoorka dura gursumtuu bikaniin firraa dhoorku na agartanillee daawwattoota akkumaan isa godhuu taa'us ammoo booda hin dubbatina akkumaan isa godhee kaayu
faradaa tanaan dhufee yaa'ii tanaan dhufee fattaalummaa tanaan dhufee asiinnat dhufee jechuu obseedii seerra dabra ilaa mana kijanii agartan footoos isinii ilaa mana kiyya tuffii takka namni takka biran jiru na tuffachuu jechuudha. Babbareensi yalleen dalaga jirti ni beekti najmaaleen akkasuma dalagaa jirti har'a anaa kophaa kiyya jira anaa fi kophaa ummaa takka illee isiniin garsiisa maafin kophaa taa'ee fikkira jeetiin ummaan sanillee na bira dhuftee rabbumaa gaa biyya namaa kana waliin nu fide ummaa sanillee bira fide isiniin garsiisa akkasin mana waliin jirraa jechuudha. Firraa dhiisee waa isaanii cufee isin nama guddaa rabbii kadhadhu rabbii keewwanni ija inshaallah jettee na jajjabeessitee jechuu har'a silaarra biyya namaa keessatti sammuuti yoo wanna dhooytee deemti jechuu heera kanan jiru har'a dhiisee wanni ture amma itti lafaa kee gursumtuuf jechuu. Amma anis dalagaa irra jiru bilqiisa lafaan jiraa miti. Dalagaa isa goronneetu bakka inni deemu bakka inni golu bobbaagalee isa dhorkineetu jibbisiisinaa kenni Abdinaasir bakka inni itti dhokote jireenya isaa san baasu godhuu qabna jechuudha. Duraan kophaa jirta caal jettee miti amma anis bira dhufee xiqqoo booda ni dhuftifate anis inshaallah dalagaa irra. Dalagaa jirti. Saniifuu gursumtuu baatillee fiidoo tana harkuu kayinoo lamuu lubbuu teetirraa ka'e hanqaan muduraa usne kunis isiniin taane miti. Ifeegi bakka deemtutti aansi. Wili dalagumaa osi godhachuu teenya gayoodhaan dhugumatti ilaali gursumtuu wanni baanansa sirra hawaalaa baanansa sirraan buusin an dhugumaani bilqiisaa miti gaa siin garsiisuu ta'a. Anuma tanaa si garsiisuu ta'a tuunaan janga tuffii mana kana dhuftee numaa tuffii na tuffattee har'a dhiirti biran jirtu jettara na tuffattee jechuudha hashara shifuutuu nanis hashara shifuu sanillee dawa qaba. Nani zaamlee ol seenee yaada malee. Meenaan ka kaameeraa kaayyatee barisaa haasa'u jiru numaatti ol seena jechuudha. Kaameeraa harkatee kaameeraa kaattee jee kan hin kaameeraa san itti wanni hin jedhe. Eega inni immoo na daffiree ani wanni akkanaan jirtu jee footootti fide san booda halaas. Ani wili isaaf ka'e yoon ani gursumtuuf dhugumaan hawaalaa baanansa sirraan buusin tuunaan ji'a. Jahiyyaan arkee isaanii taa'ee qamoo jiran suuraallee kaafadheetiin jira. Suuraa sanillee niin fidama jawwaalas itti kaafadhe sani jawwaala kayyan ta'ee ni gidee sanitti kasi arkee jechuudha. Rifadheetiitiin anitti wallaalee bilqiisa ijatii yommuu namni kun Abdinaasirii fi Muktaari meelaali jee itti ergaa ni rifadhee ugaa maaliif nama bakka san hiyyaanne bakka san gizee agarte wallaahi hedduu tokko nama qaanfachiisa. Ani kana aarsu jiru aslin tokkoffaa Muktaarumaa an Abdinaasir waan takka hin gooneen jaa maaliif ammaan ka'ee bilqiisamee mana geeleetii yaa takka dheene jeyoon si fuudhee si geesse mana dhiirtii jirtu namni tokko haalaa dhufee si harka irra barjaaltiin Abdinaasir mana dhiiraa san jirti ba dhiiraa jirti jaan malee anna jimaatu qabee geesse hin jiru. Yoo amma Abdinaasir mana saayibaa dheene jee qabee mana geelee san geesses maaliif beene jaarsa koo hin komachuu qabdu gursumtuu biidha Muktaar baana. Maal komadhee bari hin dubbanne dhiisee barwaa'ee Abdinaasir dhiisee. Maanguddoodha itti atummaa nu gaafeessa sanii waa'ee matu isarraa ibiddi isarraa ka'e ilaa ammaa dhaamu didee ibiddi sanuu isarraa ka'e siif Abdinaasir maara wal geessa. Sababa isaati maara wal geessa maanguddoodha itti kanuma bultii dheedhii gujjiru maanguddoodha itti himate. Ana marree gaa'isa kakadhee fi barka kadheetiif hin jira irraa hin kafala isa ka bultii kiyya seenee laaqes anis isumaan laaqa. Kana kakaanii fi kan amina dhiisee liinaana jala naa deddeebu laakiin akka inni ganaa dhalaarraa illee hanaaqu yoonan isan godhin tuunaan jaa ni agarta. Yoonan sirraa hin kafalin tuffii kiyya numa dhufta siin garsiisu ta hawwaala bikka feetee jiraadhu anummaan dhalaa kun iji dhiiramee qaan caalaan ta dhalaa dhiiramee qaan jaloon sirraan kafalin tuunaan jii na agarta. Qoyxeen numa tuffii hanga ati na tuffatte kanaan kabajaanan sii qabu kana hunda sina geessise kabajaanan sii godheetu kana hunda tuffii naangee illaa mana dhuftee fiidiyoo kaate waan hedduu nama dalagu baala geedha mana isaanii san keessatti hidhanis waan ati taate si garsiisan. Kabajaadhaan dhufee asii gabboon sonuu an wallaahi ni kabajee na fakkaatte qaama nagayaatiin asii gabboon asii waan zaachaa godhaa ooluuf hin qabnu. Goojjoo isaa san beena goojjoo isaa sanitti itti deema. Kabaja aaminaatiif malee edanaa silaa goojjoo isaa sanitti itti deema. Garuu inni nu dhufan oolu harkaan na bare dooluu sosaa bakka inni deddeemuu siniin beeka. Taate immoo diddummoo mana isaa jala tatteenye isa eeggannaa. Haddadaa ooluun rakkaataa ooluun waa faayidaa takka hin qabnu. Isa waan godhaniituma isa agarsiisan. Isa inni nuusanii. Nuti akka dhiira caallee hin beeku. Hanga qooqee gartee Abdinaasir ala baasee dhalaa bira geessee balleesse. Abdinaasir takkaa gabbeen beeku dhibbaan himu jirani.
takka ala gabbeen beeku kana ma haadara wanni haada kutatte haada kutatte gabbaate te Abdinaasir illee khalaas illee namni badaasi belle saayimni hattu si god saayimni baalage si god jechu arra kasi Mukhtaar belleese abdi mana baase heera kanaan geessise jechu abbaa ilmaanii inni ni wallaale laakiin anammoo waa hunda obsee waa hunda liqimseetiin meedhiisi arra waan fedhoo ta'e hin dubbatiin ijeefitti usee hangaan dubbadhe khiraasan illee firraa baasee alhamdulillah dalagaatiyyatti illee deebi'adhee dalagachuu jira jechuudha sanuma alhamdulillah narraa kafale guyya meeqa alaanaleeti narraa kafale khoottuu jee ka warri manaallee wanni na godhanii askarallee na fidan fiidiyoo isinii mana hidhaallee na geessan an hin dubbanne jechuu san hundaa firraa dhiiseetiin meedhiisi numa dabara guyyaan tokko har'a guyyaan kun halkan dhiyee numa bariyaa jee waa hunda dabarsee jechuu jiruuti guutuu dabarsee callisee obsa fixee tuffii laamana naa dhufuun saasan bagana tuffatte humaa dhiiras na bira dhabdu anarra lubbuuti yaafillee dhiira ni ani yoon sirraan kafalin gursumtuub an dhugumaan haati tiyyanan dhalini gaa tuffii ati na tuffatte san dhugumaan nan dhalini kaniin arra ableesan si hakkaa'e haakima sin geessin elle nama mana nama dhufe tokko qisaasi barbilqisa beemarii tasaablee nutti qisaasi nama mana si dhufe takka wanni isaa dhiini isaatu qisaasaa bar arra odoo waan fedhe godhe namni na gaafatu jiru mana na dhufe na qabate akkana na godhe onji arra inni waa meeqa ta'a yaara baakasa jirta uti jennaanu bar laakiin isaa gala laakiin an san hundaa maaltu na sheeneessee akkas na godhuu dhabe Oromoo tokko jeeti laakiin inni tuffii inni naa qabu santu wilii amma booda sii ka'eetiin jira akka wilii dhalaarraa hanaayitullee sin godhin Funanji ni agarta tuffii khaysa namaaf deebitaas bikka feete jiraadus na jalaan baatu amma booda siiqeetiin jira walaa ati walaa Abdinaasir illee deebi amma booda ahla wasala deebuu baata karaan isaa bana isa ati ammoo ka bultii teenya seenee laaqa jechu ani sumaan laaquuta yoon ani sillaaqen Funanji mudojii isaanii argataa saniifuu daawwatootaaf dalu keenya ani isinittiin dheereysu wannan jawustan arasaati sindura na fide sinilleen dhifama na goda dhifama sinkaradda sanumaafu horana bulaan isininja assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh binan qabu jechu tana laal murtiin tiyata booda tana laakiin khaddeeti fin jiro Oromootiya huno isinilleen arkaadha booda ammaan yoo waliin iyyine booda waliin iyyina hoggu dirti dhalaa barbaaddatte illaa manattu fi khaysa na barbaaddatte jechu سنيفو نور الله لنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته